أمتي كانتو أكمل نارس معرف مش أيو أورمو مش أورمو نايم فوراج يجا فينك أكنتي دكى أسرع ولا دبرتي كبا وكاسوري أسيبا فتاة ماله كارو تجرو متي وكا إنه بيتي مكايا بيدي تماجرا كانتو نارس والله كانت أورمون بكتير تاني هندا والفودا كونوا هكا دكتور نصري أباو سنان كانتي دبرتي إلوتيس فودا صدا السلام عليكم كابجمو نصري أنا لي أبي سنان وعليكم السلام ما صوروا تقول جرامي تا صدقني أباتو فتنجلت إلما دانني جدا لكن صدقني إنك بجمع على عمل مو بلسكين إنك تكون هندو دي أكلمتي صدقني إن داني وصدقتو إلما كينا نجلال وصدا ما شاء الله يا دبريدا namni kuni osoo isa turan nuti unu akkanatti wal keessa jirru asli shekko akka waan kun ambaan laalee nu osoo ilmaan oromoo taanii jirru osoo ilmaan bareentumaa taanii jirru namichi kun yoo inni arge intala baarii kana intala si koomandoo kana ka fuudhu ta'e kunoo surree mataan baafadhaa kunoo wanna dubartii addarraa qabaa jedhee wanna jecha safuu oromoo dabalee dubbatee jira. Hamza jedhee maqaa daa'immalee Harargee jedhee maqaan ta'u ni kaa'achi bira dhufu. Ikkoo Hamzaa jedhe Hamzaan ilma Harargeeti miti. Ilma Harargeeti garuu namuu amala garaagaratti qaba ka amala dhuunfaa waliin. Anillee amaluma kiyya sanitti baafachaa amala namicha kanatti. Amma namoonni kaan waan dubbate waan namicha dhuunfaa amala dhuunfaa qabuuf anillee waan gandi kiyyaa fi gandi Oromoon biraatiin wal keessa deemu waan qabduuf wanni kun sirrii akka hin taane itti himaa jiru. Atammoo osoo amma inni dhufee surree mataan baafate soddaa keenya taatee obboleessi keenya surree mataan naa baafatu yoo ta'u hagamsitti tola. Natti tola maaliif hin kakati? Rabbillee nasrii rabbillee maqaa dhee quraana rabbiitillee wallaahi billaahi jedhe. Yoo inni yoo Hamzaan ashiitee fuudhe jedhe maqaa rabbiitiin kakatee ani surree mataan baafadhaa jedhe. Kanaaf namni maqaa rabbiitiin kakate akka shari'aattillee wanna silaa kakateef san itti godhamuu qaba waan ta'eef osoo godhe illee natti tola dhufee jecha maaliif saafii namni barachuu qaba tokkummaa Oromoo dubartii Oromoo dhiira Oromoo bakka barbaadde akka fuchuu qabdu namoonni wanna akkanaatti gufuu akka hin taaneef akka irraa baratamuuf dhufee surree baafachuu qabaan akka yaada kiyya. Amma waan gootu qalbii qalbiidha jedhi soddaa keenya. Isinillee talanuu jabeessa dabirollee namni birollee jiraate ittiin dabarna ammoo anaaf Dr. Asli keessaallee beesha mana Harargee bareedduu si magaalaa mudhii soosaa akkatti ilaalaa waa galu kenna. Hojii Ahmad Masalaa jiru kenna takkeetti haa dabalatu. Takka gaafaanatti sistii gootan gaafuun isinii kennu. Atillee yoo dabalatte amma gaafa biraa gube ilmaan si koomandoo keessaa ta'arsii fuutee amma takkitti tapaalee ilaalteen dabaladhoo jette garuu xaara qabaabee tasaanuu jalaa geessanii biyyaaleen fayyadamu amma ani taloorra inni abbaa boor fuudhee kennu Dubaayii kanatti waliin rakkadhe illee argadhe illee nyaadhe illee dhugee illee kennu rakkataatuma biyya ormaa keessa garuu gadi dhiisu biyyatti illee galchuu jedhee kennu walumaan gala walumaan jiraadha. Isin gaafa suudii jirtanillee intalatee biyya ambaa dhidhiistanii biraa galtanii ammallee biyyatti illee eegesin faana galteen booda ammallee biyya nu jalaa dhiistanii kwaatarii kana deemtanii garuu isinumatti illee garaan nu ribatee jira. Mee wanti kun akka madda nu baala isin maalu? Aku gandummaa way gandummaa warra soddaa biyyaa Warabban kaaba. Otoo biraa kanatti akka ayi billahi. Wallahi. Otoo Oromoo bakka biraa akka warra soddaa biyyaa kana taate wallahi maashaallah. La wanta to beekan soddaa kiyya waan tokko beekan arsiini wanti akka waan hidhamtu malee daangaa namaa namatti abadan hin dabartu kun dhugaa dirree jiruudha abbaan fedheen godhata abbaan fedheen dhiisa ammoo hawaasni arsii ilaamee waan qabuuf kootu dhufee waan qabuuf waan irrate wayii wanti kun akkamii jedhaniitumaan adda baasaniituma ifumaan bilisatti nama sharrii qaban beekta garaan isaanii qulqulluudha waan yaadansan garuu ifumaan bilisatti namatti himanii dhiigane kanaaf intala gaafa duraallee suudii nu jalaa galtanii ammallee Itoophiyaa galtanii tabiraan nu dabalaa yoo jettan mee akkami wanti kun isinummaan adda nuu baasame. Maashaallah gaafii bareedaadha.
Anaaf isin wanna takkallee waa wal duubaa goone isin qabnu isinleen hin beekti. Amma gaafa biyya kana dhufullee isumatu na gaggeesse. Wal faana deemuun hin danda'amu ture. Wal faana deemuun hin danda'amu ture. Maaliif wooti kaate namni tokko amma fakkeenyaaf gaafa biyya kana dhufu 400 baase. Birrii 400 hin beektaa 400. Firii dhufe jechaadha. Firii fi ijaara 400. Kanaaf anaaf isii wal faana taanee meeqa 800. Maashaallah. 800 anaaf isii yoo wal faana ka hojjechiifanu taate jecha lammaffaa namni biyya ormaa gaafa deemu jaarsaa yaarti yoo mana arabaan ta'e yoo firiijii isaa deemte nama takkattu akkam akka ulfaatu eessa ta'u hubattu yoo hin qabne anfira biyya kanaan qabu fakkeenyaaf yookaan obboleessi yookaan fira hin qabu wallaahi dhugaa siin jedhu ilmaanuma Oromoo biyya kana jiru na simate malee fira biyya kanaa qabaadhee yookaan obboleessa biyya kanaa qabaadhee miti kaniin na dhufe. Okay. Yoo an fakkeenyaaf haadha warraa kiyyaa yoo ka waliif gallu taate an dhaqee dura haala mijeeffadhee kun amma fakkeenyaaf an alhamdulillah hojii argadhee bakka hojii dhufee inni gaafa san haati warraasaa dura jirti. Waa hunda haala mijeessitee eeguu malte. An ammoo fakkeenyaaf takkaayisiin na dura hin jirtu takkaayisiin dura hin jiru. Gaafa suudii yoo fudhatte yoo hedduu yoo ka argitu taate ilma dhiiratti baay'ee ulfaataa ture haalli biyya Saudi Arabiyaa keessatti. Ijoollee Oromoo isinuu kun argitanii hagi imilmaan illee buusoo geessan jechaadha. Miidiyaa kanarratti. Ilmi dhiiraa yoo san hojii hin qabu. Isin garuu hojii mana arabaa hin qabdi turte. Dubartiin takka gaafa Saudi Arabiyaa keessatti mana arabaa yoo seente shortaan beekitti wal argatu. Haala saniitu haala saniitu akka hankee biraa galu na godhe isinleen san booda hin turre yoosuma na jala galtee jechaadha. Gaafa deemnullee yaa haalli biyya keenya eenyu hin beekaa nu hin mijanne kaanee biyya ormaatti deemne. Fakkeenyaaf dubartoonni baay'een ilmoo isaanii biyyatti dhiisanii deeman gatanii haadha irratti haadha isaanii osoo jaalatanii atillee haadhatee osoo jaalattu dhiiftee biraa deemtu. Akkasuma abbaa manaallee dhiisanii namoonni baay'een jechaadha ni beektaa keessattuu gara keessan waan baramaadha. Haati manaa abbaa manaa biyyatti dhiiftee biyya hambaa deemtee dalagadheetti deemuu ilmaan siitii wajjin abbaan manaa deemuu jedhama haqiiqatti gadoo abbaan jechuun akka qoosaatiif oolmaan taphatuuf ol gaafanne malee haadha manaa biyya alaa erganii dhiirri biyya taa'uurra dhiirri akka kan kee kana maaliyyuu haa ta'u maal ofii isaatii deemee isin biyya abbaa ofii deemsa jettee dhumaan waan argatee irratti hojii dalagateetti galuu wayyaa kun waan sirriidha. Alli chaaf akkasumatti naaf adeemsituu si gaafadhe malee wanta mootii tara kennuun beektu mootii tara fidame yoo qabaatte. Innaa suuraa kiyya qaqqableetiin bakka mootii tara kennu san dhaadhu mootii tara godha. Innaa kan jedhu amma ka Ahmadiitiin kan keetitti yoo sii deebi'u. Amma ansuman gaafii qaba Nasri sodaa kiyya gaafii. Takkitti Ahmadii na fidachiisee anaafate waliin taphanna. Kamasaa kanarratti gaafii sirraa qaba. Tokkoffaa irratti ati amma akka nama tokkotti oo dhuguma rabbii dubbanne dubbiin Ahmadii jedhe kun tokkummaa Oromootiifis haa ta'u tokkummaa Itoophiyaa biyya keenyaatiif tokkummaa Afrikaatiif intalli Oromoo mucaan baaleessan yooni fi intalaan argee maal Hamzaa yoo ashiitee fuudhe ashiitee yoo Hamzatti heerumte ani maalli asirraa qaba kunoo asirraa surrii asiin baafadha jechaan san tokkummaa keenyaaf gaariidha. Dhuguma inni waan na bareedaa dubbate san gubbaan itti kakatee maqaa rabbiitiin gaafa wanna san jecha san raawwatu wanni san dhugumatti gaariidha waan deeggaramuu qabu. Amma mataa dubbiititti yoo si gabaabsoo kallee galgala nama 5,000 fo'ii ture gideenu mana Ahmadii turre. Kanaaf maaltu akka ture beektaa? Dubbata. Intare. Now, kali zaman Hamzah itu turre Hamzah dan ijoollee wasii jettillee yoo jiraatte akkuma takka miira keessa galtee guutuu fi halaala takka seentaniin malee akkati qiimitti garatti hin qabattu afooytu jedhe jennaan Hamzaan ani garaa qulqulluudhaan Hamzaan wallahi izin asli galchee harkisan asli qabee harkisan inna kadeessa Hamzaan garaan kiyya akka ilkaan kiyya kana addaataa annama waanaan jedhe kamiyyuu
أفوينا لله جري إن نما هم دابو أفويت جري رسول الله في صدى أقول لك يعني ده مثل أولاد كنا مجمع مرادة تروي بابا تاجر إني أفويت جري جرا أنا زمان أبان دماغ أفويت جري جرا وان ليه أتلي صدى لا صدى ده من دون تنجلني أتلي إيش أبغى يا أحمد كان اللي جرا أفويت جراني رني وعليكم السلام amma jechuun abbaa obsanaan gurbaan kun amma jechuun gisee nama nu gaffare tokkoffaa mucayyoo ta'e na dhiisee gale lammata galee biraa dhufe ammallee bormucattii ta'e na dhiisee fuudha enumaan saalfatu ta biraa naa dabalaa jedha waan salphatti ilaaltee walillee boromma tiiktook irraa dhukkee walirraa nu baasisaa bor Kadir dabal madam udah kagiar berwan berarti betul sanuma dura jadi si sanuma tuan dan agak tuan lekap berdua si wali walau tu itu mali atu jadi malema sinile tidurun kenya no lu bari sini mo sinan tuara neta ne gara oli chokun te sina kiyar aga amma akati banulen kam kasa ke ammo yo da bala kelle kadir yo asmi da bala ila yo arti da bala dengan lu mara jalan jadi haragi da bala da haragi da bala da haragi da bala eegate kan garana choftu ta mo sinan tararan ke sinan dubartii oromoo hunda gaalee argeedha arsiidha hunda waan ta'eef dabalachuun ta'u yaa rakkoon ani jaalal maalan ke qabu malee ila jaalal maalan ke qabu malee kadir Alamu jalan marah ke kamu mana darah dubarti dabalatu itu dubarti dabalatu dah kabar deh miti. Jangan boleh kasar. amma kuatar birta Kadir Katari dokter Kiar. ايوه ما شاء الله اي بريده جبادو Akan mana jadi? Hali ni jadi orang nasi mana ga kafila ki yaujin Dubai ufede ni. Wallahi. Wallahi ufede. Orang macam ni mah, orang tu macam ni lah. Burj Khalifa berasura somken Dubai dufne ichun yo kana sri dukan na yo narkin Dubai dufne Dubai tu aja tegu tu di Dubai. yo kan kilo na ite yo nya tanyan Dubai dufun ke na mansis Jangan dia beri kami lagi jalan jadi. Intala kali intala te sani gode ga kana ma wani yuti seni bahi na jette ako masi sani sene be akala tin intala te san kuno kali si gone sin kaba kaba jere sinamo kana mara bukan kapten Mujatti raba ini ibarat kaga jadi yang tiba family chat. bude dufu yo jette Kadiro andalate nala akka kupa alala de bisaji ka wani na kan kijenya be alala de bisaji da fatikira alala de bisaji te duga gize warin gize wanya ke kan gargara ala kata bulan akashi duwarti ne mu docha Ikut itu caca antara pakai de mujatti agak itu kurang jadi tim pakai aku betul jadi. yo wafru jala gore dita Agak cagur dulu pakai de kok kiri makan ini tiba ini. nagala tokkochu qabdan ka hojiin gisee akkanatti hojii baay'ee soo biyyaaf nagala tokko qabda turga Galgala mana mujatti bayi tagar doa di barca berarti gal tu bukti jalan itu bulan sih dan beza yang kana di arsa bukti riba gadar gitu. wallahi Chati wallahi yuti kati jiyar rafa guya kamu ba mane jiman kamu wallahi Alve gawana gabe isin nagala tutu jira jimama kamai maje wallahi duga sin jira yum tada ate nabre te se kaka mato yuta de tega nagala tutu jira wallahi jiman kamu lazim kayo kama de merkante doa itu tapi ada be dan tadi tu kan. inni gaafa caatii qame alatti gadi fiigasii gale ati yoo na bira teettee qamaate dasna jira yoo as teettee qamaate qame yoo kana yoo ala maate Ala kamati kan ini dari beli. eega maali kala kaati yoo wali qame Ala kamana selalu dibeli gitu dibeli ale. Ala kan ada.
amma ajendaan inni dhaggeeffadhu kiyyaar akka ati fiigaa dhuftee argin biraa ija dhaggeeffadhu mana kiyya katakkaan dhugin arraan tana namni ganda keetii tuqamnaa mana kiyya dhuftee mana kiyya takkaa kan dhufeen jecha. Namni ganda kiyyaa Ganda keetii jedhee namni sodaa keetii nama naman kaadhu akkasii jedhamu. Yaa sodaa walirra qaqqabnu ila dhaggeeffadhu. Amma Ahmadiin wanna kanina waan amsaan dhiifama gaafatuutiif kanaa miti. Ahmadiin jecha san jechuudhaaf inni Oromootiif intalli Oromoo wal fuchuudhaaf Ahmadiin jecha san dubbatuu qaba. Just for fun. Akka kan warra miidiyaa miti. baay'ee waa takka jira. Aboobsanaan maalish waa takka jira sii galee. Amma fakkeenya ajandaan deengaddaa ka waa'ee Nasriilee jecha dhimma dhuunfaa Nasrii waan ta'eefillee wanni sun immoo waan tuqamuu hin qabne waa'ee mana Nasrii haasa'e. Saniif haasofne malee sii galaa miti waan haasa'amu miti. Mucaan amma qaallicha ta'uuf duuba keetti kun jechuun ofuma bakka bu'ee haasa'e inni jechuun isa inshaa Allah mataa isaatiin lafatti gaggara galchii bukkee irraa naqe waan isa bichaa ilaalu. Waan beekumsa isaa ilaalu, waan haasa'e isaa san ilaalu, waan inni jedhe san hundaa kijiba isaa garatti gaddachaa isaa qabaatii jecha.